The first question إني أنمو مالك أمة برانجين. مالين أمة برهنجيني. أوكي. هنجي. كانيان نومي. أنا قافت شوراب. إيش مالين أمة برانجين. راكومي. إبسف. مالين أمة برانجين. لقي فدوة. لقي فد. مالين أمة برانجين. كان دبي كدبسو نومتي. استاذ. سون دبي سانة وبرك أبلي أمة برانجاود أبو. كانيان نومي كاتشكت. خلينا نشكله. Hagana je wanni murtes njuru gafin khiya gafin amma len umata biran genye je ngafa chuda debe mal nate nuti hatuda ni hatta nun jettani akka amma asbate dubbattan kanat yo gwasan gafanne oh wana kanat mudate oromoti yo kaste gafin te san gafi oromoti umata bira wan ngenif walin gafanna okay rakon kab am bargari an pizza da khanamna talabati mari umata kana norge doctor umata kana norge أوانتك أمتخان أتنورك أمتخان أنت بوستيون قد كرا والله أمتخان أنا قد تلقى أما أسيتي أكنا موجودات نوابا إن أردو فاير أردو تودا بايك أبدا you are famous now سيجالمي تلقبين هاسون أمتان برجع جسم أما وان أمالين أماني غورة أما دي ميرا كنا كناتي أمة بيلايا جروكنا سو إسه شكي كذا ثينك إمو مالك كنا evidence هركاك أبد أمة بيلايا جرو ها كمالين مكاسانة تقولمي بكتك جرو خنا شكي خسنا نكى أكمل أنت خنو تكابك أفيكي قوتني وننتو سمرتون لما فهموا قافتة وانت أبيف يرو سنت غلطو غافين وغافتشو غلطو سري جرت غافين وغافتشو سري جرتا بقى غافتة غلطومي يعني نما كبجمار أنو براتي سيغالي thank you so much comment ياتي نمر رفسنا غلطوم أكام قونا بيتا إبساية أما نما مالك إرغنا يسنيفين إنسان إبسا غافي كنا نسين غافنا إسن الله غافتاني سامبودا مالك نبيات إرغنا موتو هاغام أكا غافتاني كاتاني إيغاثي كاموتو وليك أبا مهدان تولي أكاسي ويوري أكنو إسن الله شكي كتاباتاني نولي شكي كتابانو كاسي ويو شريان ظاهرة أجايبت غروان تكنا وبدو دكتور غافين أنسن غافت وتأي سيرا موا Oromoon asirraa gargaarsa TikTok irraa guuramu keessatti bakka fadhatti illee hirmaadhe kaneen gaafachaa jirus abbuma fadhattu akka ummataatti malee akka ibsatti miti ammana khiyyatti saa ta'u jee takka isin wajjinis wal dhabeetis hinaafata akka isinitti hin qabu an kanin jedhu haqa ummataati gaafii ummataati akkasitti beekuu danda'u namu nutti hinaafe maarree na godhuufi maarreedhaa never andaamma kan keessan jiru akkan isin gaafatuttiin mubaarakis gaafat akkasumatti marra isaanii takka takka jechuudha yoo wanni laffaan dhimma inaafaa ina fakkeenya waa'ee dhimma inaafaa ati daayirektara an doktora nama waggaa 27 barate taalentiin kennayyuu garagara si galee miti an nama dhukkubsataa wal'aanaa oolu ati nama artii Oromoo guddisuu eessa wal kenna maal inaafaa yaa gaafii uummata akkasitti burjaajessinaa jechuu barbaadeeti Omar rakkoo qabu Thank you so much. Saya galaton. Tada galti. Aye. Lemba inafa shakki. No problem. Kara kana no badda. Famous on Oromo war asra jirtan. Namni asritti na fulla injiru namni asritti na. Hina aftulle woni fidu tokko injiru gana wagga dem toro barchu si barbaachisa waan ta'eef. Sinigalemi easy. Bazi angle bitirraddu arif. Wallahi so ruga rabbiti. Doctor ida alhamdulillah. Nama wagga dem toro tawa kiya barat. Alhamdulillah. I proud of you. Tibona ichi wagada bitro barachu kiyan. Ustan dufani? Share tikot ilenki. Kofiya min amni sadaqa wal qura agati tabayna ukuba ture. Nama kuma sadif dibba lama nazirtan. Sadaqa makana ne wala wal kakana gilti. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doktor asli kam jirtan? Ustaz dan ukuba me jal kamar doa ina wala wallahi. والله يا ربي سنافة جسمالي وطالله سنجرا والله مسكينة في إياس يا زمادة مدوا يعني ناتو إتو ما كتيجارا نقوله وان كروكانا وفيتي بني چمت نگو گويسه تني غنا مگيده ريبا كاو سغراي كونو نچوفامه دودي نندالغو كوندندالغو افوري اوليمبو سلامتو ما جارتي تي غافچو دبي اجري ما اجري تني كلا جارتي وفي كلام طيب غافچو
نمو خبلو خنا قارمني خدو إيه خبلا جرسي جنبيتا إيه قسم كنتاني ربي سنا فيسو فيا بريدو إبدين بودان إنجر رفين سر رانجر كينسار ربي سنتاتو فيا galatoomaa ustaadha. Sa'a dheerallee isin tursiisuun barbaadu ustaadha kiyya qaaliif gaarii jalqaba irratti nu kabajanii akka ijoollee hiriyyaa keenyatti nama nu gadiitti waamicha keenya nu awwaattanii akkuma nama isin erganneetti tokkoffaa hawaasa keessanii jettanii dhaabbatu kanaaf yeroo rakkoo ta'e uummanni wal shakke kana keessatti galatoomaa ulfaadha. Wallaahi baay'ee isin kabaja isinillee hin beektanii ani yeroo aaree xiqqoo rabbi arraba kana arraba kiyya gurraachadhaa malee wallaahi duraan nama sheekotii baay'ee itti aarama nama qixxee nama sheekotaa jaaladhu wannoo hin qabu kunoo hin argitanii isinuu kaan itti fuudhaa kaani akka amma isinillee isinii lammeessa inshaallah yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Kanaaf amma zabana kana saahibban kiyya sheekota ta'e nama diin rabbii qomaa qabu kana abbaan kiyyallee imaama baay'ee jaaladha osoo qara'ee jedhee amma qara'uu barbaade waggaa sadiin takka qara'ee san booda uummata kanatti daawwaa hima jedhee rabbi nama osoo isin lubbuun jirtan sheekonni keenya qorama kun isinirraa baratee hawaasa keenya dhootu dhufu barsiisu nu haa godhu baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa rabbi isin haa kabajamu isin haa kabajuu nama hin deebifne halkan kanaani amma sinallee nama akka keessanii kana wallaahi meediyaa irra fiduun baay'ee ulfaata ani dhugaa rabbi naaf kolcha biyya keessanirraa rabbi naa hambisuu ilmuma ija jabaatu ta'e wallaahi silaa isinuu fiduu hin barbaadu biyya keessa jirtanii dhugama biyya keessa jirtanii waan ijoolleen haasoftu kana warran feenetu jira nageenya keessaniif gaarii miti isiniin kun nama uummata duratti uummanni isin laalu ani waan hunda osoo beeku garuu yeroo tokko tokko akka hin taanetti bakka hin taanetti maqaan namaa yoo nama waamamu saniif malee ani waan isin keessa uummata kanaa dabarsaniif keessa jirtan hunda hin beeka. Makillee natti himte gara malee sana dhaga'e garuu yeroo tokko tokko hawaasni keenya kun wal hubanna malee akka taanatti hawwannoo jedhuuf isinitti daawwallee amma akkuma gaafii hawaasaan kan engadana dhukkubaa bulee dura xiqqoo edaa nama kuma lama kuma sadi taanii maallaqni uummata biran keenya jedhanii haasayaa turanii jalqaba irratti gaafii lama qofa isin gaafadha isin tursiisu jalqaba irratti maallaqni anaaf makiin yookiin makiinaa jennu mallaqa uummata Harargeetiif mana makiititti guurame makiin walii gala walumaa gala meeqa isinitti ergite? Risiitiin illee ni jira isatti. Omaara kun Masha Allah bareeda duraan dursa daawwattootaa fi hordoftoota keessaniin salaamtaachuu barbaada akkuma ol seenneen du'aa ta'isaniin eegalle. Obboleeyyan kiyya warri Dr. Aslii jalaan teessanii nu daawwachaa jirtan kan dhiiraa kan dubartoota kan xiqqaa kan guddaa hundummaan keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isinirratti haa jiraatuun isiniin jaa guddaa galatooma ulfaadha obboleeyyan akka keessanii kana qabaachuun hedduu nama boonsa obboleessa keenya Asliis tahee obboleettii teenya isiniin maqaatti godhee gaafa isaan gabbaanii hawaasa isaaniitiif gargaarsa isin gaafatan cinaa dhaabbachuudhaan waan isin cinaa dhaabbattan san isaan illee nu biraan ga'an akka silaa nu biraan ga'anii fi akka hawwiif fedhii isaaniitti hawaasa bira dafnee geessuu illee hubanne jechuudha. Duraan dursa namni akka baran osoo hin taane akka baraatti deeman akka jaansanii akki barre akka biraati akki baraatis akka biraati akka dur barreessan yoo jenne bara kanaa wajjin hin deemtu wooma sansaniitu akkuma barree dhabuutu akka silaa isin nurraa eegdanii fi akka isin dur nurraa bartanillee nu hanqisee karaa nu tursiise obboleessi keenya Dr. Aslii fi akkasumatti obboleettiin teenya makiin akkuma amaanaa isaaniin geessaniin isaanillee amaanaa san walitti qabanii nu biraan ga'an dhugaa rabbii dubbachuufan isaanillee dawwalee dubbisuu hangaan gaanfadhu gubbaan ga'e maaliif jennaan magaalaan akka manaa dhaabbatan hin taatu akka ifeen fedhan firraa'uu hin harkatan jennaan akka silaa barbaannu san dhabuutu hanga ammaa amaanaan teessan osoo bakka silaa ga'uu qabdu hin gahin nu bira tursiise malee isaan bira waa hafanii yookaan isaan maallaqa isanirraa hambifataniiti miti kan akkasii hubadhaa jechuun barbaada. Maalleen obboleeyyan keenya nu biraan ga'an
أصدر اللي سنيمين تريه هون من دقين جرات ملي ردي بين سنيفما قرب مليون سدي في خمر إبة ربع في خمر إبة ربع في سجلتمي سدي في إبجا في سديتمي لما وانجرو نبرانجني جرن الريون سنيدي بي قرب مليون سدي في خمر إبة ربع في سجلتمي سدي في إبجا في سديتمي لما وانجرو نبرانجني ترنجتشو سنر رامدان قرا خنتار ترى ذكر لي بيا مال ترى ذكر أستاذ سرت يا كبر ترى ذكر لي بيا ماليني isi wali qabdan ko bulayan ke doctor asli fi bulaydin te namakin walin tahura nubrangeen gara miliyona sadii fi khumar ibbatorba fi sagaltami sadii fi dibbaja fi saddeetami lamaati gara doolaraatti gaame akka ta'e isiniif beeka maallaqa guddaadha jechuu barbaadeeti wanni isaan nu biraan geessan san akka yaannee maallaqa kana isaanirraa qeeballatti akka isaanillee nu qeebalchiisanitti guyyaa lamaa fi sadii waan nu bira buluu miti akkuma dhufeen kan uummata keenya bira gahuu ture hawwiin isaaniillee teenyalleen sanii hawwiin teenyaa fi tasaan Ustaz galatoma thank you so much amma namni dhugaa barbaadu in argata maaliif jennaan amma miliyoona sadii kuma dhibba torbaa fi sagaltamii sadii jahatamii saddeeti dhibba jaha saddeettamii lama jettan sawarri achirra ture in argata rakkoo miti gaafii lammataati waa'ee tursiisuu dhumarra ummata faamsiftan gaafiin ummanni biraa kaasumaa inni ujoolleen tuni maallaqa isinii erginaa ummata harcee geessaa jetteeni makiif asliin maallaqa erguu dinnaan ustaazni ummata harcee ummata geessa illee viidiyoo kaasanii jedhan viidiyoo poosti gootan maaliif kaaftan kadura kawaasni du'aayi nuu godhaa ture masha Allah viidiyoo san nama kuma soddomii fi wayi daawwatee turelleedha akkasuma khaliifii waraabnee gara kuma 20 wayi kan gara kuma 10 wayi akkasii daawwatee ture qaceelfama akka durbeenutti gargaarsa yoo geessinu gargaarsa guyyaa san geessinu qofa osoo hin taane fuulduraaf illee hawaasni ka gargaaraman rakkoon teessan maali jennee ni gaafannee rakkoo isaanii himachiifne kabooyulleen boo'ee ka du'aayii godhus du'aayii godhee boo'insa isaanii sanfaa ol baafnee deeggarsa lamada akka harkatan godhaa turre har'ammoo akka waan rabbi nu geessiseen utuu akkas hin goone gaafa geessinu ijoollota wajji'aanuutu du'aayii akka isin faadhaaf godhan haawwan keenya tokko tokkorraa du'aa isinii fuudhuu ture wahuma san haasoo kiyya kanina naasee wajji walii idaanee anillee haasoo naasee haasoo akka namni badhaadhina haasoo tokkotti naasee jechuu barbaadeeti rakkoo namni hin finne rabbii fide waan jiruun akka nama sirna isaatiif quuqamee homiirraa achi qabuudhaaf haasoo tokkotti naasee garuu wannummaan sunuu hin taane dawwalanii godinarraa obboleettiin teenya makkiin dhageessee turte viidiyoo sana akkaan kaasuu fi fuuldurallee as keessatti nama tokkollee deeggaruu akkaan hin dandeenye akeekkachiisa jarjaraan keenyan akka nuu ture waan sanirraa ka'uudhaaniin namni mana hulaan seena akka fedhees ta'u namni biyya hoogganuu jiru isaanii yoo isaan nun hayyamne waan kana galmaan ga'uus hin dandeenyu amanaan teessan tun takka if moduuba deebiti malee hawaasa silaa isin bira hanuu geessu jettanii yaaddan san bira isin eeguu hin dandeessu waan ta'eef qaalii isaanii goonee viidiyoo san qilleensarraa gabbuu neechuu san booda immoo rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu bulchituu godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammadiif illee dawwaleen waan turetti himee eegaa waan ture hubachiise booda isin nama galataati amata 4-3 hawaasa kana nu wajjin deeggartanii bakka bishaan hin qabne bishaan baaftanii bakka beela qabdu beela baaftanii nu wajjin gammoojjii fi baddaa gaara buutanii baatanii tabba baatanii buutanii nu wajjin lafaa turtanii galatoonfadhaadhaan yaaduu ture malee jechaatu isiniin ja'amaa fi akeekkachiisaa isinii kan namaan na biran jirtu garuu hubannoon takka ta jirtu akka mootummaatti mootummaan paampii binnee namuu dalagatee carraaqqatee bishaan harkatee bonaa fi ganna osoo hin jenne rakkoo tana keessaa bahee sadarkaa gargaaramuu osoo hin taane sadarkaa gargaaruu gubbaa akka ga'u kaayoo mootummaa keenyaatti caaseeffamni qaceelfamni gubbaa gakkannames
asbooda rakkataan arkamuu hin qabuudha namuu dalagachuu qabaadha nama gargaaru malee ka gargaaramu mul'achuu hin qabuudha saniif viidiyoon sarrifachiisee isaan isinit dawwalan tarii ta'a malee hamtuu biraatii fi miti hamtuutti hin fudhatina fuulduraaf ammoo wal mari'annee ilaa filaameedhaan waliin sossoonee bakka silaa gargaarsi gahuu qabu walumaan geenyaani qalbiin irraan cabinaa fuulduratti sagantaa qopheessee waraqaa beekamtiillee isinii qopheessee gala sagantaa galateeffannaa san gubbatti sartifikeeta ummata nu wajjin gargaaraa turuu keessanii isinii kanninee walumaan fuuldurallee mana barumsaa jaarra bishaan bakka hin jirree baafna bakka rakkoon jirtu ni gargaarra waliin itti fufnaa waa takka illee yaadina jettee qalbiillee nu fayyifte nu gammachiifte. Baay'ee ulfaata ijoolleen amma waan gootan isin waan gootan dhumarra boru yookiin gizee isinitti tole risiitii nuti isinittiin ergine hin jira waan ta'eef tokko ka gaafa duraa qofa maxxane waan ta'eef hundaayyuu risiitii ka hawaalaan dhufee fa ka baankiin transfer ta'ee sanniin bakka tokkotti waliin naa qabdanii I think risiitiin suni miliyoona lamaaf wayi 100,000 wayi 1000 risiitii abbaa shannatti fakkaata dogoggoruu baadhee risiitiiwwan sanniin ganama bakka tokkotti maxxansa haallee ishee godhaa jala risiitii jedhaa jira waan ta'eef guys risiitiin hin jira ganama risiitii sun yoo viidiyoo uummatallee maxxansuu isin dhoogan risiitii rakkoon qabu risiitii uummata maxxansa aljala koomentiitti risiitii waan jedhaniifi tokko kana lammata mootu amma hoo rakkoo uummata kanaa uummanni kun yoom ga'a amma gargaarsi kun wallahi maallaqa amma jenne kanarraa maallaqa kanarraa hoo uummanni gargaarame jira maallaqa amma miliyoona 3.7 wayii kanarraa uummanni gargaarsi bira ga'ee jira kaafe hoo yoomi midhaan gara kintaala 500tu daakamee jira kintaala 500 san gara maallaqaatti toora birri miliyoona 2,200ti miliyoona 2,200 irraa miliyoona 2 kafalleefiiti daakanii lafa taa'u jirti akka kaayoo teenyaatti silaa waan nurra hafee fi maallaqa hafees kaninee fi ammallee waan maallaqni keenya nuu daakuu daakannee hawaasa biraan ga'uudha tunuun warqa qabamnaan hanguma daakame sanirra dhaaba inshallah yoo rabbiin fedhe gaafa sanfeenne kabiraatti nu hidaatanii akka Bukhariinis bakki Afrikaattis akka isin jalaa guutamtee midhaan lafa qabeen teenye kana isinirraa fe'annee booda daayitan jenneeni taa'u jira sanirraa kintaala 500 irraa kintaala 150 kiiloo 50 nama 300 dadargeessinee araddaa qabsoo tokkummaatti dheengadda hirree deemne ka viidiyoo gartan san jechuudha viidiyoo boodarra kaasatee araddaa dedha ayye galatoma ana dadar araddaa qabsoo tokkummaan na fakkaatti dadar irraa kiiloomeetira 3 immoo 4 akkasitti seenee magaalaa sirra taakasiiti yoo rabbi fedhe ammas viidiyoo waraabnee maxxansuu yoo baanne akka isin walirra guutattaniif nulleen beeki akki silaa qajeelfamni jiru viidiyoo osoo waraabne biraan geenyee qeebalchiifnee deemuudha sadaqaan tadhoo isaatu rabbi bira su'aaba qabaa nuun jee hiyyaan san hoggaa nu dawwalu sannuma beeyna beeytaa nutillee kitaaba yoo xiqqaatellee numaa turre beeka garuu natti himuu ture sadaqaan tadhoo isaa turre caalaa maaliif mul'iftan waan jiru mul'isuu nuti ummata amaanaa nutti ergate kana hawaasa biraan geenyee fi kunoo biraan isinii geenyee jennee yoo agarsiifne malee arra barri bara dukkanaatii miti ustaadatti duwwalaa jira dukkanaatii miti bara namni ulaa cufatee waan fedhe raawwatu miti bara ifatti namni ifaa bilisa waa hojjetudha dirqama namni waa kenne kun nutis namni nutti erge namarraa guuree nutti erge namni maalleen irraa guurame sunillee amaanaan isaanii galma ga'uu arku fedhan warri amaanaa namarraa guuree nutti ergelleen amaanaan hawaasaa isaanirraa bakka ga'uudha fedhan kanaaf viidiyoo waraabna malee ajandaa biraan qabnu waan jiru itti himuu turre wal fahamuu hin dandeenye garuu sanuma hundaa'uu bulchituun godina addi miskiin nu fayyiftee jirti yoo rabbiin fedhe feesbuuka keenya waa waraabnee ol baasuullee yoo baanne biraan ga'uu keenya hangam akka biraan geenye waraabnee keeysaanis ta'u isiniif erginee haala sanirratti yoo rabbiin fedhe biraan ni geenyaa waan jiru yaada qaba yoo rabbiin nu laaffise. Tole ustaad galatooma agarra isin tursiisuun barbaadu gargaarsa irratti illee miidhaan irra ga'e roorroo garagaraa waan quba qabuufi an
namoota baay'ee akkatti wallaalan kan itti duulee dhabne waan ta'eef wallaahi yoo jechuma hagumaan isin fiduu kanaafuyyuu akka carraa waa isin mudatan wallaahi afoon Allah rabbillee hamtuu isin irraa ammallee waan tokko namoota baay'ee warra hojjetaa mootummaallee as jala jira waan ta'eef nuti uummata keenya nu siyaasa kamirraayyuu bilisa gargaarsu namaa goonu haqa haadhaaf abbaan keenya irraa qabaniif haguma sirte nu beeku kanaaf haadhaaf abbaan keenya osoo nama baay'een nu hordofu hin miidhamini jennee okkisa dhabnallee itti kadhanna malee karaa kanaan warri siyaasallee warri biyya bulchitanillee nu hubadhaa amaanaa ummata irraa guurree ijoolleen isaanii biyya alaa irraa dhalatan yaadatanii walitti qabnee ustaazatti ergine karama kanaan bira taraa dhumarratti wanni dhaamattaniif wanni hawaasaa dhaamtan yoo jiraate makii carraa kennaa makiin gaafii irraa qabdu yoo jiraatte isin gaafattu haga makiin qophooftutti dhaamsa qabdan hawaasa kanaaf yoo jiraattan dhaamadha jechuun keessa deddeemee biyya keessa jirtanii ani isin gaaga'uun barbaadu akka kana rakkoon ilma oromoo rakkoon qabu hayyee makee dubbachuu feete hayyee. Ayyee ustaaza hedduu takka dhugaa dubbachuudhaaf galatoomadhaan rakkoon isin ragga'u jirullee an akka maakitti waan hunda quban qabaa hawaasa kanaaf jettanii cinqamuu jirtanii nuuf galaa hedduu galatoomaa isin cinqinee jirra wallaahi hedduu galatoomaan isin jechuu barbaada. Laa galata irraa famakee keenya rakkoon hin jiru hundirqama keenya wal hubannoo dhabuun numa jirti wal hubachiisaniituma gaafa wal hubatan ammoo wanni gariin nama qaanfachiifti beektaa yoo wal hubachuu baate namni akka fedhees waliin jechuu danda'a gocha fedhees walirra raawwachuu danda'a jecha fedhees waliin jechuu danda'a gaafa wal hubatanii wal fahman ammoo maafiin akkas ja'a nama jechisiifti wanni garii waan akkasiiti namni keenya jarjara xabiyaa irraa qaba waliif beeyneetuma waliin deemna malee wal beekuu irra walii beekuu wayyatu jansan waliis ni beeyna waliifis ni beeyna waan ta'eef jilas rakkoon qabu qalbiin cabina jechuu barbaadeeti.